Ashamaa harka fuune hiriyoonni koo har'as appii adda ta'e bareedu tokko isiniif qabadhee jira. Appiin kun appii Facebook haarawaa. Appiin kun waan baay'ee of keessa qabatee jira. Fakkeenyaaf baatirii seef gochuu dandeenya appii kanaan. Baatirii yookiin chaarjii moobaayila keenya baay'ee seef godha, baay'ee nu qusata. Inni itti aanu immoo viidiyoo Facebook irraa appii biraa osoo nun barbaachisin appii Facebook kanaan daawunlood gochuu dandeenya jechuudha. Daawunlood gochuu dandeenya. Ammas inni sadaffaan ifaa moobaayila keenya kan ija keenyaaf miidhaa baay'ee fidu. Ija keenya irratti waan hedduu fiduu danda'u. Sanis nurraa ittisuu danda'a jechuudha. Sirriitti nu hordofaa appii kana hin jaalattan jedhee abdii qabaa. Duraan dursee appii kana argachuuf Play Store erga seentaniin booda maqaan appii kana Power Facebook jedhama. Play Store seentanii Power for Facebook jechuun barreessitan jechuudha. Power for Facebook. Kunoo akkanatti isinii fida appiin kana install gootanii amma naa bu'aa jira. Appiin hanga naa bu'uuf xiqqoo naa obsa. Baay'ee illee miti dafee bu'aa kunoo bu'aa jira jechuudha amma. Okay, amma kunoo naa bu'ee jira appiin kuni. Kunoo akkuma argitan Power for Facebook jedha maqaan isaa. Appii Facebook haarawaa baay'ee jaalattan jedhee abdii qaba. Kunoo akkanatti isinii fida erga bu'ee booda open jettanii seentanii kunoo amma akkanatti dhufa. Start using kan jedhu kana tuuxanii start using Power kunoo isa tuuxanii erga tuuxanii booda kunoo akkuma argitan kana akkanatti dhufa. Maalinni amma email Facebook keessaniitii fi password Facebook keessanii iddoo kanatti galchitan jechuudha. Emailaa fi password Facebook keessanii erga isa galchitanii amma ani emailaa fi password kiyya itti galchee seenee isinit deebi'a. Kunoo an amma password Facebook kiyyaa itti galchee jira. Iddoo login jettu tan argitanii login jettanii seentan jechuudha. Login jettanii kunoo ani amma login jedhee seenee jira jechuudha. Kunoo akkuma argitan appiin kun baay'ee saffisa. Facebook irratti baay'ee saffisa laala. Akkuma argitan kana baay'ee jaalattan jedhee abdii qaba. Amma maali seetan wanni appii kana waan hundarra immoo adda godhu. Kunoo iddoo mallattoo siitiin akka gubbaa kanan argitanii isii tuqxanii kunoo akkanatti isinii fida. Erga kana fidee booda AMOLED mode ka jedhu jira. Kunoo gaddeemtanii AMOLED modes kunoo iddoo kana baatirii seef godha. Kunoo mallattoo baatirii ka qabu kana baatirii illee seef nu godha. Akkasuma ija keenyaafis baay'ee ifaadha. Rakkoo ifaatiin xiqqoo namni hundurii beekaa ifaa moobaayilaa akka ija namaa miidhu. Akkasuma immoo yeroo keessattuu yeroo halkan itti fayyadamnu halkan yeroo fayyadamnu baay'ee iji keenya miidhama. Kanaafuu isaafis mala guddaadha. Kunoo AMOLED mode ka jedhu kana click gootanii gattuu hixan jechuudha. Kunoo akkanan nu dhufa. Akkuma night mode jechuudha. Akkuma night modeeti akkanan nu fida. Inni biraa ammoo appiin kana keessatti fakkeenyaaf kalarii jechuun kalarii gubbaa kanarra jijjiirachuu barbaadan asirratti kunoo kalar ka jedhu kana isa gattuu hixanii click gootanii waan kunoo kalarii gubbaa akka argitan kanatti halluu feetanii jijjiirachuu dandeettan akka isinitti tolutti kunoo isin filattanii kan feetan irra kaayachuu dandeettan. Kunoo kana waan ta'eef akkanatti sirreeffachuu dandeettan isin. Anamma AMOLED mode kunoo akkanatti isinii fida. Ijaafis ta'ee baatiriis qusataa appiin kuni. Inni biraa messenger nun barbaachisu appii kanaan messenger nun barbaachisu. Akkanumatti appii makana irratti chat waliif gochuu dandeenya. Facebookni kun maali messenger malee walii barreessuu dandeenyu. Kanaan ammoo messenger nun barbaachisu. Kunoo iddoo messaging 5 irra jiru kana qixxee kana isa yoo tuqnu messenger namoota walii barreessinee fi waliif barreessinuun hunda nu fida jechuudha. Kunoo akkuma argitan kana namoonni nu walii barreessineen nu dhufa. Inni biraa ammoo dhifama. Inni biraa appii kanaan Facebook irraa viidiyoo daawunlood akkamitti godhuu dandeenya. Viidiyoo Facebook irraa akkamitti daawunlood godhuu dandeenyaadha. Kunoo appicha akkuma seentaniin
Facebook irra akkuma seentan jechuudha. Na obsa xiqqoo networking kiyya dadhabaa waan ta'eef kunoo amma viidiyoon Facebook irraa akkanatti mul'ata. Viidiyoodhaan Facebook irra jiran akkana ilaaltanii viidiyoo tokko bantan jechuudha. Kan buufachuu barbaadan viidiyoo buusuu barbaadan san kilik gootanii bantanii mee amma okay viidiyoo kana abanu kunoo amma viidiyoo kana banii jira networkii waan ta'eef pause erga goone booda download ka jedhu kana kunoo in argitanii gara mirgaatti isa download jedhu kana tuqxan jechuudha. Isa hogguu gad tuqxan viidiyoon bu'uu jalqaba. Kunoo allow yoga download gad tuqxan allow jedha allow ka jedhu kana tuqxan. Akkanatti viidiyoon amma download ta'uu jalqaba jechuudha. Viidiyoon download ta'uu jalqaba. Karaa salphaatiin keessattuu Facebookiin kun baay'ee saffisa. Facebook kamuu caala saffisa wanni isin download ittiin gootanis akkasuma saffisaan isin bu'a jechuudha. In jaalatan jedhee abdii qabaa buusaa itti fayyadamaa. Inni biraa akkuma beektan namuu baatirii rakkoo baatiriitiin kan cinqamu Facebook fayyadamus sa'a baay'ee fayyadamuu hin danda'u. Yeroo ammaa kana rakkoon baatirii bilbila kam irratti hin jira. Isaafis baay'ee faayidaa qaba. Isas nu qusate jechuudha. Yoo jaalatan share godhaa like godhaa waliif daddabarsaa. In jaalatan jedhee abdii qabaanis galatooma kanuma.